jecha namaa obsaan dabarsi, beela garaa kolfaan dabarsi, rakkoo jireenyaa taphaan dabarsi, yeroo fi sa'aatii qabdu hojii fi barnootaan dabarsi. Akka namaan ta'a osoo hin taane akka keen ta'aadhaaf hojjedhu, jireenya mataa keetii yeroo carraaqqattu akka nama waggaa 1000 lafa kanarra jiraataa walitti carraaqe. Rabbii kee yeroo yaadattu ammoo akka nama bor duniyaa kana keessaa deemaarutti uumaa kee yaadadhu. Gowwaa gorsa. Salah abu arusin tolan jallatu ilman kabar Abo kalas liyatta amma biyatta bar wamsi media rafidanii fun jiru biyatta walloon kun jarri bira jira waluma galatti ofii keessanii haadha fiti duutanii kalas kunoo salamtaan kunoo wallaahi lazim kalas Jolle wala amma wanni takka jiru bara sagaleen kiyya dagamaa jiraame wal sisomne tokko iyyuu hin dagame warri asirraa feemesummaadha qabna jedhanii ummata walloo maqaa balleessuuf halkanii guyyaa hojjechaa jiran arkaa jirtan isinis amma namtitti maakii miirroo janiis asliitu salaa jira kaayiroo keessatti abbaa haqaatiis abbaa haqaa keefinjuu sunis ijoollee dhamaatu takka wanna giiftiidhaan sobeetti walloo arrabsiisaa jira warra in dhageessa artistii yeroo takka na dhaggeeffadhu yeroo takka warri yoo ijoolleen teenya nama ajjeefte warri ajjeesise ijoollee teenya tana warri ajjeesise sabboona rakmata kofarratti namni ajjeesise kiyyaa amma ijoollee jedhanii isaanii namni bu'ee dadhabame yoo ijoollee walloodha ijoollee arsii ajjeefte hin ajjeefne yoo isaan rashanan hin rashanne yoo isaan gudeetan hin gudeenne jettanii leeshoo isaan hojjetan hayyaaga amma dubbiin gizee miti hayyaaga meegaa gizee miti amma gaabarra kuni dubbiin dhumate hayyaame warra humna isaan qabanis agarraa isammoo dhukkeetti kaasunuma agarra yaa'aa kee ummata ficcisiise diqaalti ilmaan haadha sale kuni jechuudha dhaggeeffadha. Amma kanas dubbiin jajjabaateerti. Amma kanas hundinuu bara amma kana qabsoo gareera kanas. Uummanni diyaaspooraa biyya Ameerikaa irraa hanga biyyaatti wal jaaranii maallaqa walii ergaa fiddanii ilma walloo tokko asirra muka hudduu keessanii nutti agarsiisuu baattan faayidaa maal nuu qabdan jedhanii maallaqaan jechuudha dooraala walii erganii hanga har'aatti hojjechaa jiran kana waa hundoo qubaan qabaa jechuudha garaan nu guuteetti akka nama tokkoo an ilma walloo an ilma harargeeti ilma afran qallootti garuu dhugaa ummata oromoo walloo dadhabeetiin gabbahee dubbatu jira hanga keessatti maallaqa walii